warri har'a addunyaa hoggannaa addunyaa bulchaa jirra jedhu waan sadeen kana dura ta'anii mariyatanii itti aansuudhaan wanni marrinuu kaayyoo qabdi, galma qabdi, asii kaanee achi geenyaa qabdi. Wanni kana qabu immoo inshaallah akka baankii kanaatti kaayyoon walga'ii keenyaarraa kun maal fakkaata waan jedhu Sheekh Ali Muhammad yookiin Sheekh Ali Jimmaatiin daqiiqaa muraasaaf kan nuuf dhiyaatu ta'a inshaallah obsaan nuuf caqaftanii Sheekh Ali gara waltajjiitti tanaffeeraa takbiiraadhaan hamleenaa kennaafi baarakallahu fiikum. Allahu akbar. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد أبوليين أواس خيري علماء تكين أيوة بيا أبوتيك أبينيا بقى ربنا قان أسيني سنغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جنة أمالي irruma deebinee rabbii keenya galatoonfanna akkuma sheeyni keenya jedhan zamanni rabbiin gartanii wa tilka al-ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas sunni zamana yeroo ani gartee ummata irratti garboottan irratti jijjiirama fidurraayii jedhe rabbiin keenya nutti himerraayi taraan nu dhaqqabee arra namni islaamaa baankii ofii qopheeffatee baankii ofiitiin socho'ee ammallee keessatti seera qabeessa shari'aan jaallatuun socho'uudhaan halaala nagadachuudhaaf yoo nagadanne eessa kaanna jechuudhaan haala jiruun keenya addunyaatiif jiruun keenya akhiraa waliin dhoofneen seera qabeessaan qooda kana argachuu keenyaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baankiin Raammis akkuma beekamu alhamdulillahi gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Obboleeyyan keenya Finfinnee irraa bal hedduun agartanii asaasa agartee Harar irraa wanni kun assasamee obboleeyyan keenya kutaa agartee Oromiyaa guutuu gahuu qabaa haqqii nurraa qaban akka Jimmaatti hangafummaadhaan hogganamaa jira jechuu baankiin Raammis waan isin ajaa'iburraa yoo gartanii naannawa gartanii Harar hin ta'in akka kutaa Oromiyaa guutuutti hogganummaadhaan kan qooda irraa fudhachuudhaan miseensa ta'uudhaan hogganee deemaa jiru Jimma. Allahu akbar. Nama 300,000 oltu miseensa gartanii baankii kanaa ta'ee jira Jimma bicharra. Allahu akbar. Bal ergaan gariin dhaamsi gariin iyyannoon gariin akka gartanii biiroonii fi haalli jiru gartanii Jimma irratti gartee akka nuu dhaabatu jechaadhaan Jimma irraa dhiyaatee jira jechuu kiyya. Bakka biraa kutaa gartee Oromiyaa guutuu keessaa kan dura bu'insaan deemaa jiru isa kana. Baankiin Raammis akkuma beektanitti baankii Islaamaati. Baankii ulamaa'iin hogganaa jiru. Baankii ammallee gartanii ummata Islaamaa kana karaa kamiin guddifamaa gizee hedduu sadaqaa badhaasa waan adda addaa kana beeyna. Shari'aan ammoo gartee akkuma beektan sherri sheekotii keenyaa hin beekanii kitaaba maqaan isaa kitaabu tijaaraa jedhamu jira. Kitaaba daldalaa jechuudhaan shari'aan baaba yookiin keeyyata addaa itti nuu kaa'ee lafa kaa'ee jira. Tijaaraa jechuun nagganni yookaan daldalli karaa rabbi jaallatuun daldalatan addunyaattis guddina agarsiiseet akhiraatti illee waan duniyaatti ittiin guddatteen qajeelfama shari'aatiin waan deemtuuf akhiraatti illee gartanii guddina itti argatta akkuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam warra gartee keeyyata addunyaa malee keeyyata akhiraa hin qabne ilaalchisee dhaamsa rasuulli rabbii dabarsantu jira sallallahu alayhi wasallam maal nuun jedhan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam al-aktharuuna fi dunyaa humul aqalluuna fil aakhirah warri gartee keeyyataa fi jireenya addunyaa bicharra kaayoo kaayyatee waan akhiraarraa qoodan qabne warra gartanii asitti nama guddaa akhiraatti nama xinnaa ta'ee argamutu isaanii jedha rasuulli keenya alayhi salaam. Karaan agartanii addunyaattis guddina keenya karaa rabbi jaallatuun bal'ifannee akhiraatti illee akkamitti gartee nagganni keenya naggada halaalaa ta'ee haala gartanii dhalaatii fi yookiin gartanii ribaa irraa fagaatee akkamitti gartanii ejjannee jabaannee akkuma amma jenne nama taanee nuti ummanni hawaasni muslimaa akkamitti gartee tarkaanfii namaa wajji fuunaa kan jedhu akkuma beektan baankolee adda addaa keessatti garii keessan bira ergaan jiraachuun ni mala ji'a murtaawaa keessatti akka gartanii miseensummaa kana guutatanii biliyeena irraa lakkaa'amu lafa kaayyatanii murni gabaabaan tokko bichaan jechuu
waan kana qopheeffatanii jireenya isaanii olaantummaadhaan arra duniyaa wanni qoodee oofaa jiru imaama ta'ee oofaa jiru waa sadii bichaadha. Homa isin quba qabdanuu jechuu qabeenya adduniyaatii fi barumsaa fi argitee miidiyaadha. Qabeenya kan keetiin miidiyaa kanaan agartanii biyya hogganta jechuu silaa agartee miidiyaan argamuu hin danda'u yoo beekumsi hin jiraanne beekumsaa fi miidiyaan illee jiraachuu hin danda'u yoo qabeenyi hin jiraanne sadeen kun wanni amma agartee ummata biraa abaluuf abaluutti hin barbaachisu maqaa dhahuun warri har'a addunyaa hogganna addunyaa bulchaa jirra jedhu waan sadeen kana dura ta'anii mari'atanii maaliin agartanii hogganaa taanee maaliin mataa namaa taanee ajajaa taanee olaanaadhaan agartee olaantummaan bulchina jedhanii mari'ataniit waan sadeen kana ta'uu hayyummaadhaan irraa dubbatanii sadeen kana cabbatanii qabatan jechuudha. Sadeen kanaan agartee addunyaan bulaa jirti. Har'a yoo ati jaahila feete taate gara diinii irraa yoo ati ofii keetii qooda guddaatti godhatte malee horii guddaadhaa fi qabeenya guddaa yoo ati mul'iftee dubbiin dhaga'amu kan keeti. Kanaaf maaliif agartee osoo rabbiin mataa nu godhee jiru akka shari'aattu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi osoo rabbiin nuun jedhee jiru sin ummata hogganaadha ummataaf qopheeffamee ummata gartanii jiraachisuudhaaf argame osoo rabbiin nuun jedhu maaliif eegee taanee jiraannaa yoo gara diinagdeetti illee taate kan jedhuuf dhufnee wanni goone jechuu sheeka tokko guyyaa tokko taarika bareedduudha baala silxaanota wayii tokko wajjin dirqamni wayii walitti fidee ballama godhatan. Ballama godhatanii jennaan hoteela gurguddaadha sheekni guyyaa sana ta'irraa duraati borsaa kiisha isaa jabeeffateetuma dhaqe bakka ittiinis hoteela jajjabduu warra gurguddaa ministeerota may namni dhaqu bakka san jennaan amma hogguu dhaqee jedhu ministeeronni nama sadiitu achi jiranii namni guddoo hin mirqaanne akkuma aadaa jirtutti bakka sheekni gartanii dawrii kanaa fi maal isaa amaamata isaa maratee dhufuu miti bakka torreen beektanii poortikoola waan jedhantu jira. Jennaan namni lama akkanuma laalee tokkommoo keessaa sheekaa wajjin waan ballama qabu jecha quba qaba. Garuu innis yeroo sanatti ballamni achi qabamuufiin sun hin taane ammoo ta'e akka ta'e ta'e. Sheekni sisteema kanatti fayyadachuuf qilleensa kana waan fahamee jiruuf nyaata gartanii nam tokko nyaatu gara birrii 5,000 6,000 akkanaa kafalama poortikoola. Nyaata nama sadii kana hoggu gurbaan darasanyii fiduu jedhu sheekni akkuma nama harka dhiqatuu fakkeessee darasanyitti harkaa fuudhee birrii 10,000 wayii kaffalee onni itti borsaa kaatee yoo jirri garteen kaffalanyee dhaqan kaffalameeraa miyyaan. Akkamitti eenyu kaffale yoo jedhan sheekni dhiisa homaan rakkatinaa ta'a jedheen. Jennaani niti aadaatu badee sheekni yoo bakka walgahii dhufu yookiin gartanii warra mootummaa bira dhufu waan shaayeetitti kennamee deema malee misii namaa bitaa takkaan dhageenyee jennaan anarra ballama biraatiin dhufne isiidhuma kana balleessuu dhufee jedhe. Sheeknillee waa kennaa sheeknillee namarraa waa kaffalaa utuu ministeerallee ta'anii jechuu isii tana gartanii sheeknis daldala keessa galee jira sheeknis abbaa qabeenyaatti jechuu hin kaffala malee hin kaffalamuuf jechuu isin agarsiisuu dhufe salaamu alaikum jee bira deeme. Waan akka malee gartee taariknitti barreeffame biyya sanitti dhugaan siniin jedha achiin jira gaafa sana qissaa waan dhaga'e miti. Kanaaf gizee hedduu nama islaamaa diiniidhaan areedaan dawriidhaan waan akkanaatiin dubartoonni keenya hawwan keenya yoo hijaabaan beekaman namuma namni sadaqaa wayiirra buusu yookaan gara gadiitti ilaalanu malee nama jabaa wayii namaan deema jedhan tokkotti namni hin beeku sammuu saayikoolojii har'aa keessatti jijjiirama kana fiduu qabna kan jedhuuf inshaallah baankiin raammis ergaa guddaa qabaa hayyoonni keenyas waan barbaachisu dabalanii ni himanii akka jimmaatti simatama guddaadhaa itti gammadaa isinis galatoomaa simannaan ka dhuftanii isin duras ummanni gartanii miseensa ta'anii simatan ni jiranii ammallee ni simannaa anaa dhufuu isiniin jennaa dhihaadhaa jennaa inshaallah taala baankiin raammis baankii islaamaa baankii seera ofii guuttatee hayyama isaa guuttatee ammallee gartanii haala miseensummaatii fi hundeessummaatti illee waan hundaa'uu chaansii gabaabduu bichaa qaba waan ta'eef akkamitti gartanii nutis nama amma har'a as jiru shan yoo xiqqaate finne haga gartee nu isin jalaa dhumee dhiifama nuun jedhanitti miseensota kana daballee akkuma sila isinii himetti jimmaan akka baankii raammis akka kutaa oromiyaatti hoogganaa taanee jirra waan ta'eef akkamitti miseensa keenya ka jimmaa kana guddifne qirincaafiin isaa yeroo gabaabaa keessatti hogguunni gartee waan isaa xumurate qirincaafiin raammis awwala oromiyaa keessa akkamitti jimmatti gannuu dhaabata kan jedhu inshaallah taala irratti tattaafachuu qabna isiniin jedha وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته